qabeenya uumamaa Oromoon adda durummaan qabu keessaa horsiisa looniitiin kan beekamtu aanaan Adaabbaa qananii horiitiin beekamti. Aanaan tun magaalaa guddittii godina Arsii Lixaa kan taate magaalaa Shaashamannee irraa gara kibba bahaatti daandii gara godina Baalee geessu irratti kan argamtuu fi iddoo argama hidha humna elektirikaa Malkaa Waakkannaati. Aanaan tun bara qabsoo fi warraaqsa qeerroo keessattis akkamitti akka turte isin biraan geenyaati. Turtiin keessan OMN ijaaf gurra ummataa wajjin haa ta'uun affeerraa keenya. Qabsoo sanii numaya hiriira keessatti dhaabnee caccabnee ammas qaaquu waan hin dandeenyeef yaada kiyya dhimma yoo hin ibsadha jedhu ibsachuu hin danda'u. Hooraayi waan biraa keessa seenaa haa ta'u waan hiree nama goote hiriyyaan namaan coote jedhanii haga danda'uun hin ibsadha waan hin dandeenyeen rabbi bakka nu haa buusu kana jechuu yaadaan. Mee ati yoom dhahamte eessa fadhahamte neemma dhageeffatu ta'a? Bakki dhahamee jene a'oon kun guutuu dhahamee amma yoo waan nyaadha jedhu asiin qaamu bishaan na keessa jira. Nyaanni kiyya guutuu nyaachuu hin danda'u dhuguu hin danda'u haganidhaa midhaan jabaata nyaadhe hin beeku. Bulluqa akka saree irmanii naa kennanii yoo nyaadhe akkana gajjenu funyaaniin dalacha. Magaalaa Adaabbatitti hiriirarra turre hiriira qeerroo waliin hiriiraa turre akkasumatti tasgabbiillee jechaa turre macarrashaa irratti guyyaa jimaataa bara 2008 hiriira keessatti meeshaa waraanatiin harka agaazetiin miidhamnee jira rukutamee harki mirgaa na cabee ilkaan fuulduraa na cabee mataa kanaan dhagaarratti bu'ee mataan illee na buruqee qabeenya waan qabu mana hospitaalaatitti fixadhee maatii nama 10 qaba. Maatii waliin rakkataa jira gammaa gargaarsa tokko hin arganne karaa kanaan mootummaan illee waan nu yaadachuu dideef komii kana dubbachuu barbaadeeti. Nagwaan mana adda dalagaa wayii qorqorroo axiree iddoo dhahaa jiru maazanii dhaabee kanchi dhaabee tanaan iddoo dhahaa jiru amma lolli yoo xiyyitiin tokko mucattiin xiyya tokko bishaan kaffaluu deemte. Mucattiin takkallee firfii kana baratti. Eebanni mucattiin xiyya karaa ol deemtee mitire maal ta'itti hiree tanan shakkee. Shakkee hojii san dhaabee ka'ee ol bahe. Ol bahee hoo bakkee Yuusufoo jedhanii bakkee caamma hodhu tokko amma bakkee riskuun baardaa fi gurguru sanitti achi ol tareeti yoo laalu hizbiin sa'aatii 6 salaataaf deemaara. Anillee gad garagalee tanan jara wajjin dhaabadhe amma jarri achiin federaalonni dhagaa guraarti eenyurra karaa ka cufan guraarti sodaadhee tanan gara meesira 300 ta'a. 300 oliyyu achi dhaabadha garagalee tanan akkana gara gabaa moofaatti garagalee dhaabadha. Achumaan federaalli kun ka dhagaa guuru san dhiiseeti takkatuma shabshaawwee jala shabshaawween bakkee ispaaltii bira jirti ishii jala taa'eeti alaamee bichaa yoo gallakkisu kanaan na seeni kunillee. Baramsa bayeetumaan hiriira nagaa hiriiranii waan kanarraa ilmanarraa ajjeesaniitiin jedhan waan biraan dalanne mirga ofii falmataaf namni bayeetti karaa irra dhumaatiin bahe ilma kiyya bichaa yoo son taane nama baay'eetu du'e nama baay'eetu miidhame akka aanaa Adaabbaatitti. Ilma kiyya garuu gaafasii fi ijoollee hiriira baatee jennaan karaa irratti maaliif hiriirtan jedhanii daa'ima waggaa 16 daa'ima kutaa 9 karaa irratti dhooftee na jala ajjeeftee namni itti fiigee goddanyaa waliin jiru lafaa fuunadhanii yoo itti fiigan jara tumanii irraa ari'anii akkasittiin isaa ispaaltii irra yaa'ee achi namni fuudhullee dhabamee achi as eegaa namni deebi'eetiin jedhee waa achi fuudhanii yoo hospitaala fidaniitiin jedha achuma narraa du'e. Bara 2008 gaafa jaafraffaa guyyaa tokko jimaata ture san hiriirri akkuma beekamu magaalaa guutuurra ture. Hundiyyuu barattoota ta'anii hanga jiraattota aanaa keessa hanga baadiyyaa dhufan ta'anii hundi isaaniitu mirga isaanii falmachuudhaaf hiriira gochaa turan. Yoo hiriira gochuudhaaf otoo deemaa jiru waan tokko yoo sun balleessin rasaasa mootummaa wayyaaneetiin kan rukutamne. Waraana nurratti awwajaniitiin kaabinee aanaa kanaatiin walii galanii namoonni keenya naannoonni magaalaa kanaa marfamanii akka hiriira nagaa yoo gaafatan gaafii gaafataniif deebii gahaa dhabuu irraa
namoonni nurratti waraana awwajeetiin ummata kana nurratti gurmeesseetiniin gandarraa kaasee hamma sadarkaa aanaatti ummata keenya guyyaa takka keessatti gaafa guyyaa hiriira tokkoffaa nama 376 poolisa waajjira poolisaatitti qaxaqaxaniitiin federaalaan tumanii abbaan keessan Jawaar mee dhufee waasinaa godhanii caammaadhaan mataa isaanii kaan nama 70 guyyaa takka keessatti kamadeessan nama 362 galchanii namni 70 achi keessaa kamadaa'e guyyaa san laga kanatti galee gaafii takka malee ji'a 4 laga kanatti hidhamee ji'a 4 gaafii takka malee laga kanatti hidhamee asii ka'eetiniin ragaa garaa ragaa sobaa irratti qindeessanii agar sadarkaa Oromiyaatiif haga Qilintoo deemeetiniin kan hidhame asitti laga kanatti gubatee uummanni keenya dhumeetiniin sadarkaa hamma tokko irra ga'eetiniin miidhama kaaganaa dirasiin irraa geesse kaabineen aanaa kana. Ummanni aanaa Adaabbaa waqtii qabsoo keessatti dabaa fi shira diinni amantaadhaan uummata Oromoo hiruudhaaf hojjetutti dammaqee hiriira gochaa fi mormii jibba mootummaa TPLF'n durfamu irraa qabu dhaggeessisaa tureera. Uummanni Oromoo karaa amantaatiin haga ammaa wanti wal qoodu hin jiru. Uummanni Oromoo tokko hadhallee barullee uummanni Oromoo karaa amantaatiin hin deemnu. Nu kan diddu nu diddaa gabrummaati malee karaa amantaatii muti. Uummanni karaa kanarratti waan wal qoodu hin qabu hadhallee barullee uummanni Oromoo harka wal qabatee deema malee akka wal qoodu hin barbaanne. Tokko ta'uu barbaanna. Yoo tokko taane bakkee hiree kennaa geenya bakka hiree calqabne kana geenya. Hiriira kana ammoo saaxiluudhaaf gariin ijaarame biyya saamaa ture humna waraanaa biyyatti bobbaasuudhaan wareegamni hedduu kafalamee jira. Ilmaan hedduus madaa'anii dhiigni dhangala'ee lafeenis caccabee jira. Wareegamni waggoota 5-6 dabran keessatti uummanni aanaa Adaabbaa diddaa gabrummaatiif jecha qabsoo gaggeessaa ture hangana kan hin jedhamne. Dhiigni isaanii jigee lafeen isaanii cabee allaattiin karaa irratti nyaateerti. Uummata allaattiin nyaate kana haa ta'u haawwanni manatti dadhabaan abbootii manatti alga siree irratti nafne haawwanni manatti nafne sababa uummanni aanaa Adaabbaa ganda 21 jiru keessaa qabsoo diddaa gabrummaa kana gaggeessaa turee fi haawwota keenyaa fi abbootii keenya dadhabaa siree irraa guuraatti makiinaa irra guuranii makiinaa irraa darbaa turanii ummata kana hidhaa turan. An duraan barataa kutaa 9 ture. Kutaa 9 ture miidhamni kiyya hangana jenne miidhamee ture beektane. Kana waan ta'eef miidhama kiyya hagadhaaf itti abbaan kiyya duniyaa waan qabu na fixatee jedhee hagadhaaf fayyuu hin dandeenye. Ani waa sadii dhabee barumsa kiyya illee dhabee fayyaa kooti illee dhabee lafeen caccabee na keessa yaa'ee jira. Kana waan ta'eef ani waan yaalamuun illee dhabee jira. Mootummaan illee bara 2010 qarqaarsa siigoona jedhanii galmeessanii turanii hagadhaatitti qarqaarsa tokko illee naan goone. Kan rukutamnaa baay'ee lakkoofsi isaanii beekamu akka ofii kiyyaa yeroo beeku sanitti safaraan dhaame sanitti nama lama wajjin kan hin kufne hanga hospitaala geenitti immoo ijoollee asirraa dhufan ta'e gara nama 5tti kan yeroo sanitti aan beekutti hospitaala wajjin turre kan san keessaa kan hin baanee fayyini jira akkuma kan baanee fayyini jiru goddanyoonni kun kan yeroo san hospitaala wajjin turre kan du'anis jiru jechuudha. Gara nama 60 takka madaan jechaadha magaalaa kana keessatti namni du'e garuu nama 9 hin gahu. Magaalaa kana keessa namni du'e nama 9 hin gahu. Namni 9 kun nama hedduu asitti awwaalee nama hedduu baadiyyaatti hin deemanii awwaalatanii jiran tokko karaa bubbisa wannaa kanatti osee kanatti mucattiin duutee mucaan dhaamee obboleessa bakka barri isiin dhaabattu hiriira jalaa dheessitee osoo deemtu barri isii irratti itti tokkosanii ta'aniitiin ajjeesan bakka tokkotti. Mucattiin achitti duute mucaan hin kufe baadiyyaatti awwaalatan nama hedduu asiin karaa soolee kanatti awwaalatan karaa qoomaa kanatti awwaalan bakka hedduutti awwaalanii namoonni as keessatti awwaalamee harkaan waan hin jenneef odeeffannaa akka qabnu nama 9 kadhu. Gaaffileen uummanni Oromoo gaafataa ture akka deebi'uu fi mormii nagayaa uummanni taasisaa ture irratti tikni nageenyaa bobbaasan akka ijoollee hin miinee fi jaarsoliin biyyaa bahuudhaan qaamolee aangoo sadarkaa aanaalee fi godinaa irra jiran irratti warwaatanis qaamoleen aangoo qaban afaan danqatanii callisuudhaan uummata aanaa Adaabbaa hedduus akka wareegamanii fi miidhamni hamaan akka irra gahu taasisanii jiru. Ani gizee 2008 kana jaarsa aanaa Adaabbaa jedhamee filamee ture. Akka aanaa Adaabbaatitti ijoollee yoo san hiriira irratti hiriirteetiin jette hidhaa turanii namni hiisisaatiin ture. Tokko ganamoo
tokko burqaa jedhama. Bulchiinsaaf nageenya burqaan kun ganama bulchaa aanaati. Aagoo lammaa jedhanii itti gaafatamaa kutaa yakkaati. Qorataa kutaa yakkaati jechuudha dura bu'aa. Namoota kana ammaaf ijoollee kana hiitanii ijoolleen tun gaafii mirgaa gaafatte. Gaafii mirgaa kan isiin gaafatte irratti deebii deebisanii fi tasgabbeessan malee maaf hiitanii. Dammoo ijoollee tana amantiin illee adda qoodaniitiin wanni amantiif amantii walitti buuftaniif maali? Amantii islaamaa bichaa hiitanii ka kiristaanamaaf gadhiiftanii. Yoo gadhiiftaniitiin jettan taate namni martuu mirga gaafate amma namaaf nama wali kabuusaa jiru sabaaf saba wali kabuusaa jiru isinii jedhee gaafii gaafadhe kanarratti deebii gaariin arganne. Deebinee achirraan tarree gaafa hiriira jimaataa galgala isaa 12tti nama 4 taanee kaanee dhanne. Ummanni keenya hiriiraaf qophaa'ee jira. Mootummaanis hiriira akka hin baane jedhee qophaa'ee jira. Ummanni keenya hin miidhamaa jira. Mootummaan ummata keenya miidhaa jira. Labsiin kabayeef akka biyyattiitti bahe malee akka aanaa daabbaatitti hin baane. Ammoo bulchiinsi gaariin akka itti naannoo ofii bulchuun isatu beekaa. Ummanni keenya akka nurraa hin miidhamne jaarsa aanaa kanaa nu dubbiftaniit ummata keenya mootummaan akka hin dhoofne ummanni keenya illee waan badaa keessa akka hin seenne hiriira nagaa bichaa dhaamsa dabarfatanii akka deebisan goosifnannee dhannee gaafanne. Gaafii san irratti korma gosaati ka jedhee dhaadataa ture si'i naan jedheeti Salamoon Fayyee jedhanii Oromiyaarraa erganii as ta'a. Bulchiinsaaf nageenyi burqaadha. Bulchaan aanaa ganamoo bariisooti. Namni aanaa kana duguugsisaatiin ture kanniin. Kanneen yeroo amma sababa qaamni isaanii rukutamee fi jireenyi isaanii diigamee rakkoo diinagdee fi hawaasummaa hedduu jalatti kufanis aanicha keessa jiru. Wareegamni lubbuu ilmaan Oromoo kafalan kan qaamni keenya itti cabee dhiigni keenya itti dhangala'eef jecha ijoolleen Oromoo aangoo qabattee kan jedhan namoonni qaamni isaanii yeroo ammaatti miidhama hamaa keessa jiru deeggarsaa fi aantummaan mootummaan kun nuuf taasisa jennee abdanne nurraa hafuu isaatti gadda guddaa qabnaa jedhu. Ani gama uummata Oromootiin na qarqaaranii jiran. Baasii ani hawaasaallee ciisee jira. Addisabaallee ciisee jira. Waliigala 150 wayi baasii kiyyarra. Kana Oromoollee na qarqaaree qabeenya kiyyallee guutuu gurguradhee itti yaalamee fidhadhee jira. Wanni ilmoon kiyya karaa irraa beeku kana. Deemee gama mootummaatiin kan jedhan eega yaalamee deemee mana kanattuu galee jedhe qabeenyi Jawaar Mohaammed nyaatte jedhanii na hidhamee gara ji'a 2 musanii faayilii dhaabataa ture. Haguma dhaamee ka'e. Ganama achiin deema galgala achiin deema tabalaashee karaa irratti hafe. Gaafa meeqa aaree achuma keessa ol seenee aarii sammuun daldalaguun illee gaggamee kanatti hafee meeqa. Namoonni hedduu as keessa hin jiran yaala irratti qabeenya illee akkasii kutadhee of dhiisee gosaa fi daangaan guutuu natti birmatee waan sannaa qarqaare. Maal ani waan qabu itti fixadhe wanni biyyi adaabbaan waan naan goone jiru hizbiin biyyi odoo mootummaan ta'in biyyi nu adiin wadi na beeku keessattuu islaamni na wajjin gubatee abbaa maamush ka shari'attee shari'a ofirraa fuutee ana haa gubadhu maal ana haa cabu malee jiru. Jiraachuu hin danda'u ijoollee kiyya hagadhaa fi namni raafamnee guddisuu wallaale. Barsiifachuu dadhabee guddifachuu dadhabee kanee of dhiisee ollaa kiyyaa fi nama kiyyaa qarqaaraa ture. Jiraachaa ofiyyuu nama danda'a. Adda of dadhabee ilmoo kiyyaa nama itti kennee namni naa guddisuu dadhabee ijoollee kiyya barsiifachuu dadhabee akkana karaarra jira. Harka kiyyaa harka mirgaati yaa'u namni tokko kan hojjechuu danda'u harka mirgaati kan nara guutame harka mirgaati kana cabee maatii kiyya qara isaanan hojjadhee ittiin horadhaa ammaaf harka kanaa waan hojjedhu qabu harka bitaa kanaa wanti ani dalaguu wanti lafaa ol fuudhu harka mirgaa harka bitaati harki mirgaa kun waa takka illee naa dalaguu hin danda'u. Maatiin kiyya rakkoo irra jiraa qansiraa hojjadhee humaama hojjadhee maatii ittiin bulcha ammaafi waa tokkollee danda'ee hojjechuu hin danda'u. Luka lachuurra akka bishaanii kana yaa akka horii saanqaa qalan horii yaa dhiigni kee akkasii yaa achiin na baatanii xeenaa xaabeen na geessanii xeenaa xaabeen hin dadhabee achii fuudhanii dodolan dabarsanii dodolli qanii lammaffaa akkan ta'initti dhiigan irraa dhaabanii ani ofiin beeku silaa har'a du'a bori du'a jedhan malee wanna takka
Odoo dhiiga qabaadhee luunni kiyyallee muramuyyu. Manni keenya asiin dura osoo nama biraatii fi osoo waan biraatiif hin ta'ini gabrummaa jalaa ba'uuf yaadaa ture. Gabrummaa hin feene nama miidhuu hin barbaanne gabrummaa hin feene ture. Haa ta'u malee hadha tana silaa jijjiiramni argamaa jennee yaadna ture. Haa ta'u ammaan kana namni keenya ka cabe jira, ka du'e jira, ka eeganaa garafame jira, waa hedduu rakkoo hedduu keessa ka seene jira. Hadha namoonni rakkoo hedduu keessa seenan sun wanni nu barbaannu mootummaan qarqaaree isaan kana rakkinna isaan yookaan hadha keessa jiran kana keessa xiqqoollee taatu fooyyee argatuu qaba haga danda'ameen. Kana isaan irra kana barbaanna mootummaa irra nuti ammaan tanatti. Duraan dursa ani namni yoo fayyaa qabaate wanta maraayyuu yaada. Fayyaa koollee hin arganne fayyaan haga dhaatitti narra jirti. Abbaan kiyya waan qabuunatti fixatee kun waan na yaaluun dhabee haga dhaatti kun akkana jira. Hospitaala ture dabalata barbaada. Yaala dabalataallee ni barbaada. Umriin kiyyallee gana waan ta'eef barumsatti deebi'ee barachuu barbaada. Warri yoo san hidhameetiin unkurameetiin tumamaatiin ture kamaatiin isaa tumamaa ture ka firri isaa tumamaa ture bakka firri isaa jirutti deemaniitiin fira isaa maqaa isaatiin ana mataa kiyyaan fira kiyya deemanii tumaa turan. Ana mataa kiyyaan asii fuudhanii kun Addis Ababaa qabanii na fidan. Mana yaalaa deemee mana yaalaatiif osoo Addis Ababaa jiru narra wal ijaartee namoonni amma isin hin jedhu kun achi qabsiisaniitiin aanaa kanatti akka aanaa kanaatitti qeerroo aanaa kana namni karaa cufsiisee isa namni waajjira gubsiisee isa namni mansaraa hiikkachiisee isa jedhanii waa 39 na himatan jedhan. Waa 39 kana keessa gaafa na qabanii fidan kana na gaafatan. Kana yoo na gaafataniidhaan an karaallee hin cufsiifne waajjirallee hin gubsiifne mansaraallee hin hiikkachiifne garuu hin deeggaraa jedheen maaliifii naan jedhan. Ummanni kun gaafii aanaa gaafatee godina gaafatee irraa dhabe mootummaan nu ga'uu didanii asin nu sukkuumaa jiranii mootummaan nu haa argu jedheeti qaama ofii gube waajjirri guban kun qaama isaaniiti. Mana maraataa itti hidhatanii mana hattuu itti hidhatanii nama dhibe itti gorfatanii haa mootummaan nu argu jedhee waan gubeef anillee namoota san hin deeggara jedheeniiti yoo san deebii kana deebisee jira. Kanarratti dhiibbaa guddaa narra gahe ana mataa kiyya. Dhiigni narra jigee fuudhaniitti doktora Amin jedhanii doktora Amin nabsa isaa maaruu hin jira inni isa bira nageessani. Abbaa maamush lixaarta inni bakka dhugaa jira amma du'eera. Amma hoo maatii kaleessa horrattan ofirra darbitanii ambaafuu gahaa turtaniirtanii har'a miidhama kana keessatti ammoo rakkoo akkamtu harkaa isin qaba amma. Kun waa daangaa hin qabne maa. Rabbiifuu jira namaafu kun ammayyuu mana wayi buna dhuga seena birri dhibba kenna ammayyuu yoo kun ofiisiina jira rabbi yoo sobe hajjii jedha akkasii maqaa namaatiin jira wanna takka horii qabadhu fixe. Kama kalee fayyaa qabu fayyaa dhamee akkanatti amanashee karaa irratti hafee jira. Deemee namuma kalee akkana jirutu hadha kana ta'ee miilli kiyya kuni bakka an lafa dha'ee wannaa kana lafa dha'ee dhiigni na keessa yaa'u ofollaalee jedhe kanaan lafa dha'ee ofollaalee wogguu an deemu ni gamu jedhee bakka kanan na deebisu. Inni kun mallaqa kana yoo soba jedhame ina kun lafeen asirraa na cabe as keessa ganna gargalee kuma 60 dhumbulishiin ta'ee lamullee deemee maatii kanaan saaxilamee karaa irratti hafe jechuu barbaada. Asii cabee asii gargalee kuuwwan caccabee malee yaa'e. Nyaachuu hin danda'u, dalagachuu hin danda'u, karaa dheeraa deemee deemuu hin danda'u. Ganamallee lafaa ka'ee qorra keessa waan takka socho'uu hin danda'u. Wanni akka karaa deemee umbura wanna yoo ta'u dhiiga na tursiisa. Onnee fayyaan qabu, miilaa fayyaan qabu socho'uu hin danda'u. Kanaan karaa irratti hafe kadhattuu ta'ee kanaan dhaabadhe. Yeroo 2008 kan dhaamsan kolleejjii teknikaa barachaa ture. Sababa saniin kan rukutame hospitaala ciisaa ture barnootaan koo addaan kutee ture jechuudha. Kanaafiyyuu kaan barattuu ta'e akkuma kiyaan barattuu ta'e jiraataan naannoo kanaa hundinuu akkuma Oromoo hundaatiyyuu kan hin bahanii falmachaa turan. Namni kennaa du'uuf dhiigni obbolaa kennaa dhangala'uuf otoo hin taane guutumatti mirga ofii abbaa biyyummaa taanii argachuudhaaf gaafachaa turan. Kanaaf akka kootti illee akka barattoota dhumataa turantis ta'e akka obbolaan koo kan lafeen isaanii cabaaf dhiigni isaanii jigaa ture sanitti wanta gammachuu nuti arganne hin jiru hangammaattu quuqama qabna jechuudha gammachuu nuti arganne hin jiru keessa keenya. Wanna takka na qarqaaru qabu kanarra mucaa gargaaru narra du'e wattaadaratti borona du'e mucaa ilma maal fakkaatu
saajin Biraanuu Daawit jedhama gargaara saajin Biraanuu Daawit jedhama ilma maal fakkaatu narra Boranatti Keeniyaa daadhitti hiddii lolaatti du'e Boronaa maannu eenyu achi yaabelloo achi du'e isa na gargaaru isa bichaadha kun waan akkuma na kansiraa hojjettee bultii akkasuma jedha amma kun wanna takka wanni jedhu wanna takka ani waan nyaadhu illee qabu waan mana bichaa morma kee akka seensisu ishii bichaa hin qabu rabbi kana beeku. Bara san keessa laal ummanni keenya akka jiruun ka tumamaa ture sun hamma sadarkaa har'aatitti kan mana keessatti hafee tumaa yoo sanii irraa kaka'e ka du'etu jiru amma miillanuma obboleessi keenya barsiisaan miillan asitti awwaalle yoo san irraa Abdullaahi Nageessu abba lammicha kiyya yoo san irraa tumameetiniin lafeen isaa caccabeetiniin miidhamee garaa isaa keessatti bara baranaa kana du'e akkuma isaa guyyeen keenya abbaan keenya nurraa dabran haadha ilma biraa fuudhanii yeroo san keessatti ganda hunxee aloolaa ka jedhamu keessatti ilma biraa fuudhanii gadi hin banee haati battalsanitti duute rifannaa yeroo san irraa kaka'e surree osoo hin godhanne shinshinii osoo hin godhanne haawwan achi dhiitamanii magaalaa kanatti galaniitiniin asitti bulchiinsa magaalaatitti aga tumanii garafanii lagatti galchaniitiniin hidhanii osoo waan tokko hin beekne xollaa itti dabarsanii haadha ilmarra harma guusan. Mee mootummaan akka isin deeggaruuf bulchiinsuma aanaa keessa jirtan kanaayyuu waan gaafattan qabdanii maal deebii isin akkamiin isin laatan? Basma 2008 aduu jimaataa ji'a arfaffaa keessatti tokkotti dhaabe. Ji'a arfaffaa keessa reefu seenee tokkoffaatti tisaasii keessa dhaabe tisaasii bultii tokkotti dhaabe. Haga yoonaa kunoo balbala sana akka muka silkii dhaaba. Sareen dhufe moo? Ilmi namaa dhufe moo? Sareen moo namatu dhufe? Waan ani jeebee tanan yoo gaafadhu bakka yoo katamaa sadarlee ta'u katamaa sadara warra waa itti hidhatu wajjin kolfa malee ana sareetu nan laaltu achitti garagalte. Wanna takka. Yoo wanna takka. Sumni takka. Aanaa iliq aanaa amma reefu gurbaa wayi seenee jira. Umar jedhanii reefu seenee asitti. Reefu ammas isaayyuu hojisiisuu jaraa rabbi beeka. Inni bichaa kunooti miilana xiqqoo eenyu kanarraa haga sani qanii lamaan takka waan nu darbisiise. Eenyu amma ittisa balaarraa kan ateeti gargaarsarraa kiiloo 10 immoo 25 gidee takka haga gidee lama. Saaba qabsoo kanaa kan ta'e gaaffileen bu'uuraa uummanni Oromoo gaafataa ture hanga ammaattis deebi'uu dhabuun ammoo quuqaa nutti ta'ee jira jedhu. Amiyyi ama kana gaafa inni haraan ga'e namoota keenya maqantoota dhaqee ilaalee immoo nama biyyanuu bu'uu jenne. Deemee haga ammaa fi isarraa deebi'uu dhabee namni keenya kanaa na ciisee akkanan duu kana nu gaddisiisaa wanni nu deebi'ee jennu wayitu hin jiru. Gaafa amiyyi ama kun shuumamee jedhanii halkan maqanajaa godhanii nu beeksisanii jedhan of wallaalle afaan Oromoo wallaalle. Dhugaa miti. Amiyyi ama Oromoo keenyaa shuumame jechuun abbaa keenyaa saba keenyaa nafa keenyaa of dhiifnee ilma keennaallee waan nu godha saba keenyaallee daangaa keenyaallee waan nu godha jennee bakka saniyyuu waan hin irraan dhabnee jechuu yaada. Gaafiin homaa waan tokko waan deebi'een qabu gaafiin aga ammaa. Ammallee ka walitti baquu jedhamu kanarraa baay'ee waan ni barbaachisu wayitu hin jiru kan ani ilaalu. Maaliif dura namni waan gaafate yoo argate waan gaafate eega argateen boodatti bakka yoo gahe waan barbaachisu namni maslahaa beekaa malaa beekaa kan achirraa laallata. Dhiiga ijoollee teennaa madhamaayyuu maal ta'inna ka jedhu na shakkisiisaa jiru warabbiiti. Gisee duraanaa maal jaalala jaraatti nu qabe malee sabaaf sablamii ofiitiif itti dhagahame gabrummaa jalaa baanaaf itti dhagahameetiin duutee ka jennu yoo san haaduu irri duutu malee gabrummaa tana keessaayyuu baanaa laata haa duutu ka jennu fudhanne. Amma ammoo achi as deebeeti yoo laalu sumuluun amma waan na argamaa jiru natti hin fakkaanne. Maaliifuu jennaan waliigaltee waan hin jirreef sosochii waan hin jirreef mootummaan kunillee achi asillee dhufeetiin jedhe wanna tokko wanni inni nu yaadellee jiru jedheetiin laalaan. Wanni inni nu yaadellee jiru guyya tokko namni tokko nu dubbisee obsa lafee tanaaf duute biyya ofiitiif duute ijoolleen teessan sabbara obsa namni tokkollee waan nu jedhellee hin jiru. Namni waan biraallee nama godhuu dhabeetiin jedhe ufittillee nama waamee waluma geettii tokko keessattuu nama dubbisee baga isin irraa duute kanaaf duute mishaa akkanaatiif duute waan akkanaatiif duute adeemsa kanaaf duute
argattan dhabdan namni nuu jedhillee hin jiru. Kanaafillee quuqama baay'ee itti qabaayu nama akka komiititti na fakkaataayu maanu bira dhaabatuu dhabam. Jijjiiramni hin dhufa jennee itti hidhamnee itti duunee turre dhufee jennee gammannee turre. Gaafa hoogganoonni amma sa'aatii kanatti akka Oromiyaattillee haa ta'u akka Federaalaattillee jiranii jijjiiramni dhufee jennee gammadaa turre. Ifaajeen keenya lafan banne lubbuun namoota keenyaa dhabame lafan banne ka allaattiin nyaate lafan banne dhufe jennee gammannee turre. Har'a ammoo as deebinee yoo kalaallu ta'u taate jijjiiramni kalee dhufe jennee nu itti amannee itti yaannee itti gammannee turre har'a duuba deebi'eera sa'aatii kanatti. Maaliin ibsitan duuba deebuu isaa? Wanni ani waan kana ibsuuni tokko jijjiirama jechuun wagguu qabsoo kana gaggeessinu tokko Oromiyaan akka abbaa biyyummaatitti waan ofii irratti afaan ofiitiin hanga sadarkaa federaalaatitti haa gaggeeffatu wanti jedhamu tokko isa. Lammaffaan daangaan lafa Oromiyaa akka kaleessa nama biraatiin irraa fudhatameetiin hin saamamaa ture sanii miti bakka silaa yaadamu san irra haa gahu jedhamaatiin hin ture nuu deebi'a jennee yaannee turre. Har'allee lafti keenya lafti Oromoo bakka jiruun saamamee gurguramaatiin hin jira haga sa'aatii kanaatitti jechuudha. Saba gara garaatiin itti deebisaniitiin akkuma kaleessaa sanitti duulli gara biraa irratti gaggeeffamaa jira sa'aatii kanatti tokko hin deebine. Kanaaf waa'ee afaan Oromootiin hanga sadarkaa federaalaatitti afaan Oromoo afaan hojii haa ta'u jedhamu kanarratti hanga ammaatitti deebiin sun hin deebine. Wanta uummanni Oromoo kaleessa gaafii gaggeesse san dhiisaniiti akkuma wayyaaniin kaleessa godhaa turte sanitti har'allee of duuba deebi'ee afaan biraatiin itti fufaa jira. Inni kun ammaa inumaa caalee waan biraa dhaaltummaa biraa nu fidinna ka jedhu shakkii irraa qabna waan ta'eef jijjiiramni kun guutumaan guututti hin jiru waan na jechisiisu. Sadaffaan namni keenya kaleessa dhumaa ture har'allee dhiigni isaa dhangala'aa jira. Ijoollee keenya qaxaleewwan mana barumsaa irra jiran haadhaa fi abbaan rakkatanii gabroomanii barsiifatanii sadarkaa tokko hagaan ka jedhani har'a ammoo naannoo Amaaraatitti maatiin keenya hin dhumaa jira. Maaliif dhuma? Sababni isaa maali? Biyya olaantummaan seeraa jiru keessatti ilmi namaa namummaa isaatiif mirgi dhala namummaa maaf hin kabajamne? Maaliif hin kabajamne? Har'aan tana namni keenya hin dhumaa jira. Ijoolleen keenya hin dhumaa jiran, ilmaan keenya hin dhumaa jiran, kaleessallee numatu du'a, har'allee numatu du'a. Wanni Oromoo adda taasise maali? Wanni Oromoo adda taasise maali? Ta'uu baannaan naannoon keenya dachiin keenya bal'aadha. Namni keenya beekumsa qabaa, barumsa qabaa, lafti isaa bal'aadha, uf geennaa, galee naannoo keenyatti haa baratu, du'a nama keenya amma booda hin barbaannu. Akkuma kaleessaa san har'allee hin barbaannu waan ta'eef namni keenya deebi'ee ijoolleen keenya maatiin keenya deebi'anii nu haa baratanii kan jedhu qaba. Jijjiiramni sababa kanaaf hin dhufne shakkii irraa qabna guutumaan guututti jijjiirama arganne itti qabsoofneetiin namni keenya kaleessa wareegama itti kafalee jedhee jijjiiramni dhufe jedhee wanni ani itti amanu tokko illee hin jiru jechuudha. Yeroo sanitti namni hundinuu kan hin falmachaa ture mirga ofiitiif afaan ofiitiif lafti keenya eenyuufiyyuu akka nurraa kaameen kennamne kan hin mormachaa ture kan hin raddo'aa turee fi kan dhiigni keenya lolaa lafeen obboloon keenya irra caccabaa turte. Yeroo ministeerri muummichi Itoophiyaa Dr. Abiy yeroo aangoo qabatanitti obboleessa keenya yeroo inni aangoo qabatee dhageenyetti gammadaa turre. Maaliif jennaan obboleessa keenya nu keessaa bahee foon tokko walirraa cinnee rakkoo keenya kana wanta ijoo barataan keenya yuunivarsiitiitti mana barumsaa sadarkaa gadaan dura jirutti dhumataa ture kana hunda nuu fooyyessannee gammadaa turre. Garuu haa gammannu malee nuti itti kenninee lubbuun uummata keenya kan dee hundiniyyuu gumaa hundiniyyuu nuu baasaa biyyi jennee itti kennee itti amanaa turre wanta nu deebi'ee hin jiru. Walumaa galattuu deebiin uummanni Oromoo gaafataa ture falmataa ture kan hin deebi'ee hin jiru. Hanga ammaattuu kan hin lafeen obboleewwan keenya irra dhumataa turtuuf dhiigni obboleewwan keenya irra dhangala'aa jiru wanta nu deebisee fi wanta abdii isarra kaanisan hunda wanta irraa argan hin qabnu jechuudha. Miidhama kaleessan miidhamneef dubbatuu dhiisaati har'as ilmaan Oromoo dirree garaa garaatti wareegama hin barbaachifne kafalaa jiraniif yaaddoo hamaa keessa jirraas jedhu. Mootummaan oduma gaarii odoo jennu duraan xuruu dhufanii amma macarrashaa irratti kunoo ilmi namaa kunoo miilan hayyuu kunoo amma du'ee jedhanii qaaqaaranii dhuguma yoo ta'e yoo beeknu malee ammallee kunoo gara eenyu Amaaraa kililitti daa'imni wayii du'e jedhanii duratti achitti televezyiinii yoo dubbatu dhagaye amma miidiyaa kanuma irrattu kun maaliif ta'a? Mootummaan ijaan qabu hin laalu
olaantummaa seeraa maal ta'e maal gochaa masaaraa sabasabee wataadara maal gochaa qabatee ta'a. Ilmi namaa amma kaduu kun eessa biyya eessaa dhufeeti nan argadhaa fi waggaa 12 baratee fixeeti indagana kolleejii barachuuf deemee mitire. Kun biyyaaf nuu ba'aa ka biyyaaf taane keenya iyyuu hundumna gana kun irratti dabalamaa jira. Kana maal eega mootummaan? Wanni barattoonni bakka hundatti dhumaa jiru kun dhaabbatuu qaba. Mootummaan waan kana dhaabuu qaba. Wanni achi kaawwameef wanni kana achi jiruuf maaliif kana uummanni bakka buufatee kaa'eef kuni haa dhaabbatuuf rakkinni kun haa dhaabbatuuf uummanni asiin dura wareegamaa ture waan guddaa ta'aa ture. Nafsee ofiitillee irraa bahee qabeenya ofiitillee irraa bahee uummanni kana ture. Waan ta'eef mootummaan kana dhaabuu qaba hatantamaan jedha ammas. Deebii uummanni Oromoo waggaa 150 itti gabroome kana har'a ammoo ijoolleen keenya ija baratanii qabsoo gaggeessan qeerroon keenya qabsoo gaggeessan yoo deebii isaan gaafatan kana deebisee waan uummanni Oromoo gaafate kanaa fi waan hawaasni uummanni Oromoo gaafate kana yoo deebise mootummaa ta'ee mootummaan illee uummata bulchuu danda'a. Karaa kanaan ammoo gaafii uummataa kana dhageeffatee gaafii uummataa kana irra dhaabatee deebii kana deebisee uummata kana haa bulchuu jedha tokko sani. Gama biraatiin ammoo uummanni keenya ergama karaa biraatiin keessa ergamee islaama kiristaana jedhaniitiin uummata keenya amantaadhaan gargarii qoodanii kaan garanatti qoodanii kaan garanatti qoodanii mana amantaa islaamaatii mana amantaa kiristaanaa kun gubuuf deema kun illee kaan gubuuf deema kan jedhameetiin olola nama biraatiin keessa seenaniitiin akkanatti uummata keenya walitti buusanii namni amantaadhaaf iddoo hin qabu. Kana fakkeessanii qaama iddoo laaftuu qabatanii karaa kanaan yoo ta'e malee wanni biraan hin baasu waan jedhanii karaa kanaan deemaniif uummanni keenya ammoo namni islaama ta'ee mana amantaa kiristaanaa tuqu hin jiru. Namni ammoo Oromoon jechuudha. Namni ammoo musliima ta'ee beeta kiristaana gubuuf deemu tokkollee hin jiru waan ta'eef inumaa kan qabne walii ijaara kaleessallee. Kana waan ta'eef namni gubu hin jiru, namni amantaa walii jibbu hin jiru, namni amantaa walii dhiibu hin jiru. Oromoon ammachuu beeka, danda'uu beeka, waliin jiraachuu beeka, nyaachisuu obaasuu beeka, ofirraa darbuun beeku. Kanaaf waan ta'eef Oromoo lamaan karaa hin taane walitti fidaniitiin namni biraa waan biraa olola biraa galcheetiin nama keenya diddiiguuf deemu kana nurraa haa dhaabanii nullee dhaabbachuu qabna. Oromoon tokko ta'uu qaba. Bahaa kibbatti dhiyaa fi bahatti uummanni Oromoo tokko ta'uu qaba. Ubbeekuu qaba. Wallaalli kaleessa nuti deebi'uu hin qabu. Ergaa nama biraatiin ergaa biraa raawwachuu hin qabnu ofirratti waan biraa uumuu hin qabnu jedha. Jijjiiramni tokko wanni argame jedhameetiin laatame tokko illee hin jiru. Indoom nutti cimaa dhufeeyyu. Amma ammoo sunniin qara dhumte amma achuu ittuma deebi'aniitiin fixaa jiran. Ijoolleen teenya sunniin dhumte amma ammoo gisee silaan biyyi nagaatti baay'ee jedhamu amma ammoo maaliif dhumatti ka jedhutu baay'ee godhee na yaachisaa. Magaalaa Daabbaa Diisaatti akka Arsii Lixaatti jijjiiramni gaaf duraa uummanni kun irratti miidhameetiin jedhe xiqqoome isiillee caarallaan hin muddanne akka godina Arsii Lixaatitti magaalaa Daabbaa Diisaatti. Maaliif yoo jettan namoonni bakka mara qabataniitiin haga Oromiyaatitti ol fudhatanii guddifatanii taa'u warra kaleessa godina Arsii Lixaa miidhaa ture waan ta'eef adhallee warri amma achirra jiru warra asitti filataniitiin aanaa keessa jirullee waan kalee nu dalanne dalagaa malee ittiin alatti akka hin dalanne ka jedhu dhiibbaa irra dalaganiit ummanni aanaa kanaa mirga dhabee jira. Mirgi inni gaafateetiin argatee jedhu jiru waajjira seenu mirga argatu hin qabu. Akka aanaatitti wanni ilaalamu gaafiin kun nu deebi'uu qaba. Gaafiin kun uummata Oromootiif saba waan kanarratti miidhameef uummata maraafuu gaafiin kun deebi'uu qaba jedhee tan yaada karaa mootummaatiin akka nu deebi'u jechuu barbaada. Ani akka yaada kiyyaatitti waliigalan alaa galanii jedhani. Paartiin siyaasaatii fi paartiin biyya keessa jiru waliigalanii tokko ta'anii dhaabatanii akka yaada kiyya tokkummaan yoo waan tokko irra ni geenne waan yaadnu geenna. Karaa dheeraallee deemuu imaluu dandeenya. Yoo waliin galiin akkuma kaleessa kooraa nu fe'achuu danda'anii kooraa kana waliigalannee akka kooraa kana ofirraa buufnee bakka yaadnu geennu. Gaafii uummanni Oromoo nu deebisaa jedhe dhiiseeti walitti baqaa jechaa tokko fidee jira. Walitti baqaan inni fide kuni gaafa gaafiin Oromoo deebi'eetiin Oromoon nama isa bulcheetiin jedhu filateetiin jedheen duubatti waan Oromoo ta'uuf namichi Oromoon filate sun walitti baqaallee yoo jedhe namichi Oromoon itti amane sun waan namni Oromoon itti amane filatee bakka kaa'e jedheen san fudhatuu danda'a. Adda uduma namni filatee bakka hin kaatin yoo manni marii haga gaafa uummanni Oromoo nama itti amane filatuufi bulchi jedhee achi isa kaa'eetiin jedhe inni adda walitti baqaa jedheetiin badhee fidu kana hin fudhannu jedha akka kiyyatti. Qaamonni sadarkaa gajjallaatti uummata irratti waraana bobbaasuudhaan wareegamni hin barbaachifne waggoottan dheeraaf akka kafalamu taasisaa turan hanga ammaatti aangoon isaanii dabalamaa ajajaan ol guddataa kan jiran ta'uu isaa kan himan namoonni kunniin
mootummaan ammas taanaan qaamota kanneen ofirraa baasee bulchiinsa gaarii ta'e diriirsuu yoo baate itti quufiinsa mootummaa kana irraa qabnu kufaa jira jedhu. Asin dura namoonni amma isin hin jennu kun OMN isin diishii manarra hiitaniitiin hattaniitiin laaltanii dhufee gaafa mirga isin eega mirgi keessan eegama jedha warra nutumaa turetu addallee bakka mara qabatee jira. Jawaariin keessan wabii isin haa ta'u warra jedhetu bakka mara qabatee jira. Haga namoota kalee dhiiga ummataa xuuchisaatiin dhiiga ummataa xuuxaatiin ture kana bakka sanii kaasee yookaan xollee dheengaddan boofe sanii oofee waggaa lama jara kana leenjisuu qabaayyuu warra amma sulxaanii irra jiru ka'oosan dhiigan baa tureetiin jedhe. Haga dhaa jijjiirama namni akka hin argamne goosisaa jiru waan ta'eef mootummaan kun jara kana haga of jalaa kaasutti jijjiirama fiduu hin danda'u jedheetiin itti amanaan. Lammatii mootummaan kunuu akka kalee deemaa ture irraa haga ji'a torbaa of duuba deebi'ee jira. Mootummaan biyyaa abiyyi immaan nu kaleessa nuu jijjiirama fide waan gaarii nuu ta'a jennee tunnoonna jenne ji'a torbaas of duuba deebi'ee jira waan of duuba isa deebis hin beekne. Uummanni keenya ammas walii galuu qabaa bakka jiru hundatti kiristaana ofiin jechuu hin qabu. Islaama ofiin jechuu hin qabu. Islaamummaan wallaaluu hin qabu. Kiristaanummaan wallaaluu hin qabu. Uummanni keenya wal ta'ee wal jaalatee walii galee waliin jiraachuu qaba. Dhaamsa ni qabu uummata Oromootiif. Uummanni Oromoo amantaa mootii nu kan deemnuuf. Uummanni Oromoo Oromummatii kennaaf. Harka wal qabannee tokko taanee yoo tokko taane ce'umsa kana ce'uu dandeenya. Yoo tokko taane jiraachuu dandeenya. Bicha qopheessee kan isin duukaa ture Anabdii Tufaati. Gama ogummaa kaameraatiin ammoo Lammaa Huseen wajjin turre. Torban sagantaa biroo qabannee hanga walitti deebinutti nagaatti turaa kan isiniin jenna. Horaa bulaa.